amma generator yoo qabaate galmi kun amma sun ka'utti ol ka'ee naasaa akkuman ibsuu yaaletti ga'een artistoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti waltajjii kanarratti waan ibsamee haala gabaabaa ta'een ibsamee waan dhumuu miti hundi keenya hin beekna beekamtiin gahaa ta'e nu kennamuu qaba nu kennamuu qabu qotee bulaan Oromoo nu kenna waan ta'eef guyyaa guyyaani hiyyeessa Oromoo sooressa Oromoo qotee bulaa Oromoo rakkataa Oromoo beekamtii caalu isaan irraa caalu wanti jira jedhee gatii yaanneef badaas aga kana waan ulfaatee natti mul'atu miti haa ta'uuti garuu artistiin Oromoo maali yoo dhugaa haasofna ta'e jijjiiramni amma dhufe kun naashinaalistiidha artistiin Oromoo sabboonaadha artistiin Oromoo quuqqaa ummata isaa ifaan ifatti ummata isaa fi ummata isaa qofa kan falmudha garuu moo kabaltajjii kanarratti ilaaluu yaaletti biyya ijaaruu keessatti egaa akkuma beekamutti yookaan immoo jijjiirama amma dhufee kana namoota amma biyya gaggeessaa jiran kana warri duuba jiru ifaan ifatti kan alagaanuu ragaa ba'u jechuudha artistii Oromooti. Innaa rakkoo shannawaan mattee rakkoo baanaan na irraanfatteedhaan innaa deessu gaafatan. Galatooma. Sunqoo jettee maaramoo innaa rakkoo shannawaan mattee rakkoo baanaan na irraanfattee walaloo Zalaalama Barraarraan fuudhe. Akkuma beekamu jijjiirama amma dhufeetiin kan eeyyumaan kanatti biyya keessa jiru kunuu mallattoo jijjiiramaa ta'e jechuudha. Kana duuba immoo artistiin Oromoo jiraa hin jiru kana Oromoo miti alagaanuu ragaa ba'a. Presenteeshinii kanarratti yeroo waan madaaluu miti haa ta'uuti garuu gara fuulduraatti maaltu ta'uu qaba maaltu ta'e yeroo kanatti maaltu jira isa jedhu irratti artistiin Oromoo akka artii Oromootti waan ta'uu qabu akeeka itti himna jechuudha sirbaan qofa miti haasaanis akkasimoo akkas miti gachisiifame aangoon gaafa abbaan dhugaa dhaqee galma Minilik qabatu dhiigni Oromoo kan hin gammadin hin jiru. Kan biyya isaarraa baqatee waggaa 45 biyya alaa ture mootummaan amma jiru dhiiga Oromooti jedhee otoo amanuu baate biyyatti hin deebi'u. Haa ta'uuti immoo har'a maaltu ta'aa jira? Dhaabbileen lamaan hoggansi adda bilisummaa Oromoo fi hoggansi ODP siyaasa akkamii uummata keenya irratti taphachaa jiru kun kallattiidhaan nu ilaallata artistoonni amma nuun diinagdeedhaan nu ijaaruu miti waa'ee isaas nu gorsuu miti kanan qajeelfama fudhadhu miira hawaasa Oromoo irraa hin qajeelfama fudhadhaan abatamaan ummanni Oromoo waan inni keessa jirurra artista ana qofaa miti artistoonni dabballee tokkorraa ergama fudhatee kan sirbu yoo jiraate inni I don't know mirga isaati personally garuu miti har'a dhaabi kun lamaan otoo ummata Oromoo istirasii tapha siyaasaa ummata jidduutti taphachaa istirasii keessa nagalchaa jiranii artistis ummata Oromoo mara istirasii keessa otoo jiru ammalan godhe seetan gaafa